Ashamaar kafuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu jecha TV waliifirraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne isin biraan geenya. Oduu tan isinittiin to'ana Saantii Mahammadii amma xumuraatti nu waliin tura. Sirni awwaalcha gooticha Kaarraa Marraa fi miseensa duraanii raayyaa ittisa biyyaa Alii Barkee raawwate. Sirni awwaalcha isaaniis Finfinnee mana amantaa Sillaasee Kaateediraalitti raawwateera. Gootni Alii Barkee dhibee isaan mudateen wal'aanamaa turuun umrii waggaa 72ffaatti boqochuun isaanii ni yaadatama. Gootichi Alii Barkee miseensa duraanii raayyaa ittisa biyyaa kan turan yoo ta'u, umrii ijoollummaa isaaniin biyya irraa diina qolachuuf duuluu isaanii ni yaadatama. Waraanni Somaaliyaa Ziyaad Baarreen hoogganamu wayita Itoophiyaa weeraruuf dhufetti gootota raayyaa ittisa biyyaa weeraricha qolachuuf duulan keessaa Alii Barkeen tokko turan. Alii Barkeen waraana sanarratti boombiidhaan diinarraa taankii booji'uun gootummaan isaanii kan yaadatamudha. Harargee lixaa aanaa horsiisee bulaa burqaa Dhintuutti duulli talaallii miidhaa maxxantuu qaama alaa fayyaa beeladaa fi qulqullina gogaa irratti qaqqabsiisu hambisu beeladootaaf kennuun eegalame. Godina Harargee lixaa aanaa horsiisee bulaa burqaa Dhintuutti duulli talaallii miidhaa maxxantuu qaama alaa fayyaa beeladaa fi qulqullina gogaa fi kalloo irratti qaqqabsiisu hambisu kennamuu jalqabamee jiraachuu isaa Waajjirri qonnaa aanaa horsiisee bulaa burqaa Dhintuu beeksiseeti jira. Waajjira qonnaa godina Harargee lixaatti abbaa adeemsa fayyaa beeladootaa kan ta'an Dr. Mahammad Ahmad ammoo duulli talaallii miidhaa maxxantuu qaama alaa hoolaa fi re'ee ittisuuf kennamu kun miidhaa qulqullina gogaa fi kalloo irratti qaqqabsiisu hambisuufis kan fayyadu ta'uu isaa himanii jiru. Duula talaallii beeladoota adeemsifamaa jiru kana ilaalchisuun waajjira qonnaa aanaa horsiisee bulaa burqaa Dhintuutti abbaa adeemsa fayyaa beeladootaa kan ta'an Dr. Birhaanuu Baharuu araddaalee aanaa horsiisee bulaa burqaa Dhintuu hunda keessatti beeladoota re'ee fi hoolaa 300,000 ol ta'aniif talaallii kana kennuuf carraaqaa jiraachuu isaanii himaniiru. Maayik Haamarii fi Tirees Aan Jaakobsan Itoophiyaatti garee hordoffii adeemsa nageenya gamtaa Afrikaa waliin mari'atan. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamarii fi Itoophiyaatti dhimma raawwachiistuun imbaasii Ameerikaa Tirees Aan Jaakobsan Itoophiyaatti garee hordoffii adeemsa nageenyaa gamtaa Afrikaa waliin mari'atanii jiru. Garichi Maqaleetti adeemsa nageenyaa hordofuu mirkaneessuu fi hojiilee komii dhaggeeffachuu kan hojjechaa jirudha. Kutaa kaaba biyyattiitti walitti bu'iinsa mudate bakka duraatti akka deebi'uuf garicha dursaa kan turan Meejor Jeneraal Isteefaan Raadinaan waliin Finfinneetti mari'achuu ragaan Itoophiyaatti imbaasii Ameerikaa irraa argame ni mul'isa. Nageenya waaraa naannawichatti akka mirkanaa'u gareen gamtaa Afrikaa hundeesse gahee bahachaa jirus dinqisiifataniiru. Oduu biyya alaatiin dhumaatii namoota 800 oliif sababa kan jedhame shakkamaa duguuggaa sanyii dhaddacha irratti yaada ibsachuu akka hin dandeenye himame. Shakkamaan yakka duguuggaa sanyii bara faranjootaa 1994 Ruwaandaatti akka namoonni 800 ol dhuman taasise jedhame mana murtii yakka idil addunyaatti dhimmi isaa ilaalamaa jira. Shakkamaan kun amma manguddoo ganna 88ti. Maqaan isaa Filiseen Kaabugaa jedhama. Filiseen Kaabugaan bara duguuggaa sanyii sanatti Ruwaandaa keessatti abbaa qabeenyaa ture. Tamsaasa kallattii jibbiinsa sanyii dhumaatii bara 1994tti namoota gara 800 ta'an keessatti nama adda dureedha jedhamee himame. Abbootiin murtii yakka waraanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaddacha har'aa irratti shakkamaan duguuggaa sanyii Ruwaandaa dhaddacha irratti dhiyaachuuf ga'umsa akka hin qabne himanii jiru. Sababni isaas namni kun amma dhibee sammuu qaba jedhameera. Kanaaf Kaabugaan amma murtiitti dhiyaatee waan gaafatame deebisuu hin danda'u jedhameera. Kaabugaan bara darbe baatii adoolessaa keessa Heegitti dhaddacha irratti dhiyaatee akka ture ni yaadatama. Hidhaan bishaan Yuukireen haleellaa Raashaan irratti raawwatte hordofee diigamuu isaatiin lolaan gandoota baay'ee irra dhangala'ee namoonni 1,000 qe'ee isaanii gadhiisanii baqachaa jiru. Diigamuu hidha kanaan balaa lolaa dhufuu malu sodaachuudhaan namoonni laga kana gara gajjallaa jiraatan baqatanii bahaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin akka jedhanitti gandoonni fi safaroonni 80 ta'an lolaan liqinfamuu malu. Hidhaan Noovaa Kaakoovaakaa jedhamu kan haleelame Raashaan ta'uu isaa himameera. Raashaan garuu hidha kana akka hin haleelle dubbatti. Lagni Dinaapiroo jedhamu lolaa hamaa qaqqabsiisuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Hidhaan kun naannoo sanaaf faayidaa guddaa qaba ture. Qonnaan bultootaaf madda bishaanii ta'uun dabalata madda ibsaas ture. Bishaan kun erga dhangala'uu jalqabee hanga guyyoota 4 fi 5tti itti fufuu akka danda'us eerameera. Oduu ispoortiin ammoo badhaasa kubbaa miilaa guddicha Baalon d'Or kan mo'ate Karim Benzeemaan
kilaba Saawud Arabiyaa bara kana shaampiyoonaa ta'e Al Ittihad galuudhaaf waliigaltee waggaa 3 mallatteessee jira. Taphataan sarara duraa lammii Firaans Benzeemaan umriin isaa waggaa 35 guuteera. Turtii isaa waggoota 14 kilaba Ispeen Real Madrid keessatti taasiseen Champions League Awurooppaa 5 fi La Liga 4 dabalatee waancaa 25 mo'ateera. Amma garuu Real Madrid osoo kontiraanni isaa waggaan tokko hafuu akka gadhiisu godhaniiru. Karim Benzeemaan Cristiano Ronaldotti aansee Real Madrid keessatti goolii 354 lakkoofsisuun lammaffaarra jira. Real Madridiif goolii 450 kan lakkoofsise Cristiano Ronaldo yeroo ammaa kilaba Saawud Arabiyaa biraa Al Naasir keessa taphachaa jira. Benzeemaan liigichi gaariidha. Taphattoota gaggaarii baay'eenis keessa jiru. Cristiano Ronaldoon dursee deemee achi jira. Hiriyaan keenya kun achi deemuu isaatiin Saawud Arabiyaan sadarkaa isaa liigii biyyichaa guddisuu jalqabeera. Akkuman Awurooppaatti godhe asittis mo'achuufan taphadha jedheera. Ispeenii fi Awurooppaa keessatti hangan danda'u jireenya koo keessatti milkaa'uu kootiif ani carraa qabeessadha. Amma hojii fi piroojeektii haaraatiif yeroo sirrii akka ta'e natti dhaga'amas jedheera. Kilabii Al Ittihad leenjisaa duraanii Wolvesii fi Tottenham kan ta'e Nuno Espirito Santootiin leenjifamaa jira. Benzeemaan bara 2009 keessa erga Liyoon irraa gara Real Madrid deemee kilabii guddaa addunyaa kanaaf taphoota 648 taphateera. Dilbata darbe tapha isaa guyyaa dhumaatiin jijjiiramee bahuu dura goolii tokko lakkoofsisuun Real Madrid Atletico Bilbao waliin 1-1 akka xumuran gargaareera. Wiixata darbe akka beeksifametti Al Ittihad kilaboota gurguddoo 4 Public Investment Fundii biyyattiidhaan dhuunfatameera. Fandiin kun kilaba Premier League keessa jiru Newcastle's kan ofii godhateera. Ronaldoon kan keessa jiru Al Naasir kan biraadha. Al Hilaal immoo ganna kana Lionel Messi PSG irraa fudhachuuf carraaqaa jira. Egaan daawwattoota keenya oduuleen sa'aatii kanaaf isinii qabannee kana gaammaa turanii turtii gaarii.